qabu maali? Miizaanumaa diisaa irra sakaa mantiqarraa balaagarraa fanni ammoo nahuirraa sarfiirraa usula fiqiirraa qaayidarraa aqiidarraa akkami jechuu miizaanumaa diisaa irra sakaa akkatti dubbatu hiriyaasa rabbumaaf jecha jaaladheeru isaan qabantu na jaalachiisa shiggalaalii ta'aa ganama masgiida hamsaatti tafsiira karaasiisa bahara ammoo addunyaa kanaa akka isaan ifu qaraasisanii fannii mararraa tuqantu ammootiin natti aydiitu nama ilmii qabu nama ilmii qabutu lama shabaaba keessa namni nan dinqisiifamu ilmii isaa irraa asirratti ilmi isaa yoo inni himellee anitti quufu ibnu taymiyyaa sarchi gataa tiktookii ibnu taymiyyaa washee awwal qaasim nama jedhamu ashee awwal qaasim ka wanni barsiisu amantaa barsiisu fi shee awwal qaasimii ka amantaan barsiifne tokko jira makka moo madiinaa jira wanti kun normaal moo wali namaan ilmi bareed Harargee keessa eenyu sheeka fi anawaari ada warija ira rafiita kanat fiiraawo Harargee keessa ammallee eenyu jira hakiim ira rafi mu'aaziin nuti warra biyya irratti yuucaa daramoo kamaal najir Irba Sudan ho karana maaz najir kan Islam isa ya maaranyaalillee ilmiin qabdi lakeessaa dubbatti ada huwa kannini na kar shani zaniti thank you galatomi tole sheekha gaafii fi deebiin waliin goone kana fakkaataa osoo muriin dura dhumarratti waan jechuu qabdu yookiin dhaammachuu barbaaddu dhaammadhuuti inshallah sagantaa biraatiin walitti deebina maal jechuu barbaadda amma carraan keetii dubbadhu wanni nan jechuudha barbaadu ani ilma namaati ilmi namaatu gongora hari duniyaa bor akira namni nama fuuldura jiru rakkata guyyaa qiyaamaa followers salama osoo qabaachuu baadhee jettee nadamu nama followers salama osoo qabaachuu baadhee jette baay'ina followers aatiin jannatan seenan followers isin dhaadini followers namootiniin ufin dhaabini dalagaan ta'e ammootiin tajannata keessa si dhaabdu si haa gootu dalagaa kee asriin narraa kee balamee zuuriin narraa kee balame jedhee yaadde viidiyoon kulliin narratti waraabamu yoo gartu anna mana faarsuun jaaladhu nama kee jaaladha waa lamarraa qullaan ta'uu siin je dursa bifa nasiyaatiin namni namaa himu namni kun nama akkamii wayitarra waraabu dakiyyaa nama diinii qabu nama diinii hin qabu attan bar wayita darasaa fudhatan darasaa xiqqooyyuu ustaata teenaa jedhaniini haati manaa ijoolleen kararraa tumte besiidhani wayita biyya ustaada jettaniin maaliif kabajaa diiniiti diinii baateeti nama asirra jiru tokko bama fedhe haa ta'u xiqqaa guddaa kabaja diiniif saniif dhabi qaala rasuulullaahi jedha fuula isaallee jibbe qaala allaahu azza wa jalla jedhas jechuma inni jedhu saniif dhabi jechuma inni jedhu saniif kana waan ta'eef ana akka nama tokkootti hin dogongori jechuu miti bakka itti gongoretti sooshaal miidiyaadha illeensa miira keessa seenee namni kutabee waa jechuu danda'a arrabni tiyya takka faa jibbaaf namaan hin jedhu miira keessa seenee luttu jitto faa namaan jedhu hawwa arrabni sun ammallee tasuma na jettan akka arrabaattuu laaluun jitto luttu faa siin jedhu sanillee ammootiniin bifa biraatti na fudhattee akka biraatti na laaltee waan hin taane sootti hin kaayin keessa na gaafadhu maaliif jettan eenyuuf jettan namni gariin jecha kiyya kana namni rabbiin ol bute hin bute waan hin beeku jechuma takkitti asii dubbadhu fi irratti argita dafee beeka takka hikmaadha rabbitu godhe kana rabbiin irraa tursiisu jecha an dubbadhu eenyuuf dubbadhe jedhii ilaali kaa hasan jedhee nama arrabsee hin beeku kadiir shamaan jenne jecha an dubbadhu suuraa namaa irratti hiita bifa siyaasallee haa ta'u siyaasamaa haa ta'u waan takkaa siyaasaa keessattuu kallattiidhaan nama ebalu maqaa dha'ee ebalu cittoo ebaluu maali hin jenne wallaahi mubillaa viidiyoo kiyya keessa isintuu suuraa irratti hidhe maarree nama gariilleen kakaaftanii waan an nama san arrabsu
fakkaata nama sanitti. Ibaluun arrabsite, ibaluun arrabsitaayyuu giita keeteeyyuu jedhanii narra waraaba. Ani niyyama kanaayyuu qabu wallaahi wabillahi rabbi ajjiina dhaame gagadhe. Niyyama kanaayyuu qabu. Waan argamurraa immoo isbaaltii irraan dubbadhaa yoo nama fa'a. Isbaaltii kana cittoo waan argitu kan argitu jetta qaata suuraa irratti deebisa. Namni hedduun akkanatti wal dhabe, namni hedduun nama nagayaa waan hin jirre ammoo jedhee namni hedduun Kafeetti yoo wallolti garte. nama duraan tola irratti oolu irraa kute. Idaa inni kana ammoo arrabsaayyuu jedhe maqaa isaatiin afaanii baasee dubbadhee amma qaba. Akkamaadha osoo afaanii baasee maqaa nama saniitu dha'u taate na seera sila. Na gorfatta sila. Maaliif xiqqoo diiniin si dura jira waan ta'eef, gita keetii miti waan ta'eef, namni diinii fi namni kun tokkoo miti waan ta'eef. Takkaa nama keessaan na gorse nama tokko malee argee hin beeku. Nama tokko. Eenyu Jarmanii jiru kan Umarul Faaruqi marraa sadii keessaan waan akkanaa yoo argu narraa hubata. Maali sheekaroo siniin jaal maali wanni akkasuma Umarul Faaruqi jazaa isaa jannata rabbi haa godhu. Keessaan dhufte maal ani kinoo tiktookidhaan illee lakkoofsa kiyyallee hin qabaatin achiin maanatti hin barreessin. Aadaa huwa eeggadha anumaafillee sun ta'in namni gariin akkuma jiruun duniyaa jirtu akiraa jirtu wal biraa godaan yookaan dhukkubsaan jiruu gargar baya nama isa zollomte ammoo guyyaa qiyaamaa rabbi si dhaaba keellaa bira dabuu hin dandeettu har'uma gaafa inni jiru rabbi ammoo Abiibakriin quraana keessa kuusee gaafa Aishaadhaan namni waa jedhe Aishaan akkana dalaydi jedhee nama ho'i manatti qallaba hin qallaba dubbii Aishaa kana keessa seenee haasa'e inni illee gurbichi Abiibakri abbaadhaa bidee Aishaadha osoo asiin toletti oolu waa'ee Aishaa dubbattaa jedhee waan qallabu san irraa kute rabbi quraana buusee walaa ya'tali ulfata namni sadarkaa qabu isin irraa malu namni gatii qabu namni akkanaa namni guddaan fuulduratti isin eeynu nama akkana waan akkanaa isin irraa malu tola duraan itti ooltan itti oola itti oola nama tokko ammas nama tokkos ammas kan ofitti dhiyeessuu dandeettu yoo inni badduullee sitti oole yoo ammoo tiniif haallaa sanii tola itti oole saahiba dhikkee siin ta'a rabbi jedha. Yoo ati shamaa jettee inni illee shamaa walirratti qoraabu taate hin fagaata ganda dhaqa addunyaa dhaqa qilleensa jiruu duniyaa irra jirra qilleensa wanni kun sooshaal miidiyaan olii gadi mummuranam marqa tokko marqitee jaarsatti kennuuf jaartiin jaarsa tokkicha horii qulqulleessitee harcee qulqulleessitee kennuuf bu'uura keessa arge jaarsa inni waan namatti himtu tokko asirratti qilleensa eeggadhu kallattii afran laalladhu dubbatu. Waan maqaa ganna qachiisu moo waan maqaa biyya kiyyaa qaqqabachiisu moo ulamaa qaqqabachiisu moo waan ammoo tiniin haadha kiyyaaf abbaa kiyya mataa qaqqabachiisu moo gosa kiyya mataa qaqqabachiisu jedhu nama hedduu yoo halaallu kaate koleessa kiyya hedduun isaa haadha biratti banuu sheemi abbaa biratti banuu sheemi nama gurguddaa biratti banuu sheemi. Kanaaf waan ta'eef ani namni gariin namaallee dhiisa namni gariin hin dhiisu akiratti dabarfadhe jedhu namni wal keessa jira. Duuluun duratti viidiyoon cicciramte isin hin sobin. Viidiyoo cicciramte sheeka kiyya wanni sun isin ilaallatamu isinumatti dubbatamu maaliif dubbattan jedhi nama gaafatu anaallee miti nama biraallee osoo ta'e. Viidiyoo cicciramte kanaan namni wal dhabe nama nagayaa maqaa isaa balleessitan xureessitanii wanni kun fuulduraallee itti baratiin har'a namni viidiyoo cicciramtee miti teknooloojiin turee jira dubartii waliin nama hidha harka irra nama kaa'ee. Dubartii walirra nama ciibsa. Nama fa'a fiisisaa jira nama fa'a ammoo hin dannasiisaa jira. Akki kun ammoo dhugama sitti hin fakkaatiin dura addaan baafatu rabbi nuuf hatabayyanuu jedha. Wanni rabbi quraana keessatti hatabayyanuu jedhuuf wayyitiin maaliif nama nagaa qabu ammoo xureessitanii nama duraan tola irratti ooltan ammoo tola isaa irraa kuttanii dura addaan baafadhaa rabbi wanni jedhuuf haala kenna beeka dalagaa kenna beekaa fi kanaaf wala haa eeggannu akkuma ati lumbummaa waliin qabna islaamummaa waliin qabna diina heddullee qabna diinaa waliin kenninu yoo waa tokko gongora keessaan akkaataa itti wal deebbannu nama itti wal kennannu jira nama itti haasofnu jira yoo ammoo ofii saalfattillee nama ammoo tiliin isatti dhiyaatutti himi wal gorfannaa walii deebina ana akka kiyyatti waan siin jedhe qaban bumbun narra waraabte siin jenne viidiyoo Ingat tara pije cesi di si so kaje di kuma jalalati si aso si
Ani nama garaa ke sharrummaan qabu. Sheekummaan alaal wallaahi sharrummaan abbaan fedhe tujjaaree isheen fedhe ajjirii osoo oofee allukaan deemu. Badummaa takkaa fi sharrummaa siin qabu hiisummaa siin qabu. Kanaaf wal hubanne fuula wallaallee wal tuffanne badeetti gatii walii wallaallee achi wallaallee viidiyoo kukkutame ilaallee nama akkanaatti jennee wal tuffanne nama tokko osoo hin tuffatiin viidiyoo kukkutamuun argin itti dhiyaadhuumee haasofsiise. Waamee hin argita jechuu barbaade dhumti haasawa kiyyaa kana na ulfaadhaa kabajamaa atis waan mana keetitti na waamteef uummanni kunis waan jala taa'ee qophiilee ishee argatee haqa jirtu hubateef akka kiyyatti hayxitanuma sibiratti ta'uu dhabuu dandeetti kunillee jechuu barbaade nama ammoo sanaata isaa keessa waan keerii yoo dalage akka yaa rabbi gaatanataan daranii keessa rabbi galchuuf nu haa godhu yoo ammoo dogongora keessatti haqarraa baanee miidhee aan ammootiin nu cabaqe sunnututaa yaadii irraa sheedhaan irraa anaafillee interfii haa ta'an abdii ashoo irra nalaa askarii yaa sheekaruudha. Shaarobe ulfadhaa sagantaa gaaffii deebii dheeraa waliin godhuu keessaniif ammallee irra deebi'ee galatoomaan isin jaa. Maybe sagantaa biraatiin walitti deebinu ta'a. Inshallah keessaanis wal quba qabannaa galatoomii halkan gaarii siif haa ta'u dhagaan gumul. Irratti wanni dabalu takkittiin arge ani arge waa lamaaf jaalladha har'an jenne waggaa sadiin irraa jedhe viidiyoo kii gabbaa sana jalaadhu isin haase. Waggaa sadiin irraa dhimma gallummaan qabu waa lamaaf isin jaalladha jedheera. Maali? Sii godha.